Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Fulbaana 8. Fulbaanni 8 akka seena mana kiristaanaa keenyaatti waan baay'eedhaaf yaadamee kabajameeti oola. Ni jalqabaa hangafa raajotaa kan ta'e Museen guyyaa boqonnaa isaatiiti. Kan lammataa kakuu haaraa keessatti gaafa dhufnu immoo abbayeen Yohaannis Cuuphaa lubichi Zakkaariyaas guyyaan itti mana qulqullummaa keessatti wareegameedha. Egaa ammaaf kan nuti waliin barannu waa'ee hangafa raajotaa, waa'ee qulqulluu Museeti jechaadha. Museen hiiki maqaa isaatii Musee kan jedhu hiika tokkoffaa irratti bishaan keessaa kan argame jechaadha. Tokkos hiiki lammaffaan isaa dura bu'aa yookaan geggeessaa jechuudha. Museen abbayeen isaa Imbaarim jedhama. Haati isaa immoo Yookaabdi jedhamti. Obboleessi isaa Aroon, obboleettiin isaa immoo Miriyaam yookaan Maariyaamii jedhamti. Kan inni dhalatee dachee biyya Misir yookaan Gibs keessatti dhalate. Yeroo dhalate immoo ilmoon dhiiraa dhalatee akka hin guddanneef mootichi Fari'oon labsii yeroo inni baasee ilmoon dhiiraadhaa hudhamanii akka ajjeefaman ta'e keessatti kan dhalateedha. Seera ba'uu boqonnaa 2, Matsaafa Kufaalee boqonnaa 32 lakkoofsa 24 irraa kaasnee arguu dandeenya. Yeroo sana keessa dubartoonni Israa'el yeroo isaan dadhabbii godhatan akka nama kunuunsuu yookaan deessisuutti namoonni 2 irratti ramadamanii turan. Maqaan dubartoota kana lamaanis Fo'aa fi Saaphiraa jedhamu turan. Seera ba'uu boqonnaa 1 lakkoofsa 15. Egaa gaafa Museen dhalatuu dhaqanii bira ga'anii arganii turan. Garuu bifni isaa akka ergamoota Waaqayyootti waan nama mararuuf Waaqayyoonis sodaatanii mucaa kana akka hin ajjeefamneef du'arraa hambisan. Egaa haaluma kanaan harmeen Museedhaa Musee ji'a 3 mana keessa dhoksite. Egaa ilmoon dhiiraadhaa biyya Gibxi keessatti akka ajjeefamaniif akka hin guddanneef sababa kan ta'e isaan ol horanii baay'ataniiru biyya keessatti. Egaa booda immoo nu dhaaluu danda'u kan jedhu of sodaachuurraa kan ka'edha kan isaan gocha kana raawwachuudhaaf jedhan. Haa ta'u malee garuu harmootiin Israa'el akka warra hormaa miti. Yeroo da'anii hin ciniinsifatan. Battaluma hojii isaanii hojjechaa oolanii siree yaabbatanii da'u malee. Kanarraan kan ka'e ilmoon dhiiraas dhalatanii baay'atan. Isinii birrii fudhattanii yookaan mattaa fudhattanii akka isaan hin duune isintu gochaa jira jedhanii dubartoota kana lamaan qeequu jalqaban. Yeroo kana dubartoonni kun akkas jedhanii deebisan. Lakki isaan akka dubartoota keenyaa miti. Da'umsi isaanii hin dhiphisu, cinquun qaban, miixuun qaban. Kanaaf utuu nuyi biraan ga'in baay'een isaanii da'anii jiru jedhan. Kanarraa kan ka'e amma immoo manaa mana sakatta'anii ilmoo dhiiraa barbaadanii akka ajjeesaniif labsiin biraan uumame. Gaafa kana gaa harmeen Musee ji'a 3 mana keessa dhoksitee amma ammaa kana waan gootu gaafa wallaaltu gaagura xallaaddurraa gaagura hojjettee leeleedhaan immoo keessa isaa maragdee caba galaana Abbayyaa qarqara naxxee dhoksite. Egaa achi keessatti obboleettiin isaa Maariyaam irraa fagaattee waan mucaa kanarra ga'u eegdi turte. Haati immoo galgalaaf ganama dhokattee dhaxxee hoosifteetoo achi keessatti deebisti ture. Haaluma kanaan egaa utuu ta'ee jiru gaaf tokko intalli Fari'oon maqaan ishee Tarmuut kan jedhamtu bashannanaaf gara laga qarqara Abbayyaatti baate. Namoonni baay'eenis ishee faana bu'anii deemu turan. Yommuu kana Waaqayyo hojiin isaa dinqii ta'ee mucaa kana boosise. Mucaan kun gaafa inni boo'uu ilaa mucaa daa'imatu galaana kana keessaati bo'a. Mee fiigaa naqa qaba fidaa jette. Dhaqanii cabaa galaana Abbayyaa qarqaraati gaafa fidan mucaa bareedaaf hawwataa ta'uusaa agarte. Ofitti fudhattee utuu namni naa guddisu jiraate birriin kennaa fi gatii guddisaa nan guddifadhaa jette. Fageenyarra dhaabattee waan mucaa kanarra ga'u eegaa kan turte obboleettiin isaa Miriyaam fiigaa dhufte. Yeroo isaan waa ishee gaafatan ani beeka nama sii guddisutti siin geessa jette. Haaluma kanaan imaanaatti laatte
miindaatti mucaa kana naa guddiftu immoo dhuftee na biraa fuuta jette haaluma kanaan harmee isaa harkatti deebi'ee akka guddifamu ta'e amma obbarutti jechaadha. Seera ba'uu boqonnaa 2 tokkorraa kaasee arguu dandeenya. Egaa gaafa inni dhaqee obbaree jedhu ofitti fudhatte Taarmuut intalli Fari'oon obbiratti fudhattee haalaan kunuunsitee guddifatte. Yeroo daa'imummaa isaa kana jirutti baay'ee bifa hawwataaf miidhagaa amala shaggaa qaba ture. Kanaaf gaaf tokko mootota baay'ee wajjin utuu Fari'oon ta'aa jiru mucaan kun asiif achi deemee gaafa taphatu argee innis itti gammadee dhungachuuf gaafa jedhu kabale. Mucaan kun horma waan taateef kabaltee nama gidduutti naqaanisite waan ta'eef mucaa kana mana kana keessa ajjeesuun qabaa jedhee itti haaree jedha. Seenaan qabsoo guddina isaatii. Yommuu kana namoonni ta'an mucaan kun daa'ima maal beekaatti gaddita. Kanaafuu utuu abiddaadhaaf biddeen ol bira keesseetii mucaan kun kan fudhatu hin beeku. Kanaafuu ittiin gaddinii jedhan. Haaluma kana edda jettanii immoo dhaqaa biddeen faffataa fidaa. Abidda immoo qodaatti ammaaraa fidaa. Yoo dhuguma lamaanuu isaa keessaa harka isaa gara biddeenaatti diriirse beekaa hammina garaa ishee keessa jirtuudhaaf na kabalte nan ajjeesa jedhe. Egaa haaluma kana lamaan isaa gaafa fidan egaa ijoolleen biddeen wallaaltu waan ta'eef gara biddeenitti harka isaa diriirsuudhaaf gaafa jedhu ergamaan Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo eegu harka isaa kana fuudhee barbadaa biddichaa ammaarratee akka inni afaanitti naqatu taasise. Achumaan arrabi isaa giingee ta'e. In yaadattu yoo ta'e seera ba'uu boqonnaa 3-4 gubbaarratti been bara Gibxi gaafa dhaqi gaafa jedhu afaan koo giingeedha danda'een dubbatu kan inni jedhe giingummaa isaa dhalootarraa utuu hin taane gaafa sana du'arraa hambisuudhaaf jecha Waaqayyo ergamaa isaa kan ergee akka inni abidda kana nyaatee seefiidhaan qalamurraa akka oolu kan ta'edha. Kanaafuu Fari'oon akkasittiin mana isaa keessatti guddate. Walumaa galagaa dubbicha gabaabsuudhaaf mana Fari'oon keessatti mucaa Fari'oon jedhamee dhugaadhumatti guddate. Waggaa 40 gaafa guutu egaa nama guddaas ta'e mana Fari'oon keessatti mucaa Fari'oon jedhamees waamame. Garuu gaafa waggaansaa 40 gaafa guutu gaafa obbaru gaafa nama cimaa ta'u garuu gara firoottan isaatii gara warra sababa beelaadhaa godaananii Gibxitti gadi bu'an gara safara isaanii deeme jedha. Gaafa safara isaanii gara firoota isaatii kana gaafa deemu qorateera seenaa waan ta'eef gaafa deemu loltuun Fari'oon tokko hojii ufnaan olii yommuu isaan hojjechiisu yommuu alangaadhaan immoo akka malee seera malee isaan rukutu miidhaa irratti gaafa geggeessu argee raatee maaf kana goota waan seeraa raawwachaa jiru jedhee gaafa itti dheekkamu isa loluu barbaadan lamaanuu ishee rukutee ajjeesee cirracha keessa ruuqee gara manaatti deebi'e. Borumtaasaa ammas waa'een maatii isaatii waa'een lammii isaatii rakkatanii cinqamaa jiranii hojii humna isaanii olii miidhaa cimaadhaan hojjechaa jiranii dhaqee ilaale. Egaa amma gaafa ilaalu amma immoo Israa'eloonni kun utuu walii isaanii wal lolaa jiranii arge. Utuu walii isaanii wal qoccaranii ufna of buusanii arge. Amma isin maal taatanii maaf ol hin jaallattan maaf hin tokkummootanii hin tokkon taatanii maal walii keessanii wal loltu jedhee isaan dheekkame. Yeroo kana isaan immoo isarratti galagalanii sirratti maaltu isin immoo nu shuume yookaan irratti mootis taasise. Akkuma sakaleessaa namicha lamaan sana ajjeefte nu ajjeesuudhaaf jettee dhufte har'a immoo indaa'umsa kaleessaa osii dhossine dhaqnee si gabaasnaa ittiin jedhan. Kanarraa kan ka'edha. Jarri kun nan dhiisan egaa jedhee biyya Gibxii keessaatii ollaatti kan argamtu naannoo biyya Miidiyaam jedhamtutti baqate. Ilaalaa maatiiwwan Waaqayyo. Hibroota boqonnaa 11 irratti jecha Phaawulos jedhe yaadadhaa. Itti tolee waan gaarii nyaatee waan gaarii uffatee iddoo gaarii bulee horma keessatti guddachuun barbaanne. Horma sanaan waamamuu mucaa mooticha Fari'oon jedhamu hin barbaanne. Dhugaa dubbii irratti hundaa'ee gara lammii isaatii deemee gara warra Waaqayyo wajjin jirura jiraatanii
saba waaqayyo warra ta'an sana wajjin rakkachuu filate malee jedha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoomsa 6 irraa kaasaa dubbisa akkas jedha. Seera boqonnaa 2 lakkoomsa 11 irraa kaasee gara biyya Miidiyaamitti gaafa baqatu dhaqee boolla bishaanii tokko cina taa'ee jedha. Boolla bishaanii sana bira gaafa dhaqee taa'u ijoolleen durbaa tokko bishaan oolaa isaanii obaafachuudhaaf dhufani. Yeroo sanaa ijoollee kana gargaaree oolaa kana obaase. Yeroonni obaasuu abba'een isaanii maal akkamittiin irra daftanii dhuftanii yeroo biraa ijoollee tikee kan biraan isin lollu turani jennaan namicha tokkotu bishaan kana bira taa'eeti jira. Isatu kunoo akkasittiin nu gargaaree jedhanii waa'ee isaa itti himan. Dhaqaa nama kana fidaa kottaa nu bira taa'ee midhaan haa nyaatu jedhan. Haaluma kanaan mana isaatti gaafa galu maal ta'e seetarree maatiiwwan waaqayyoo maqaan namicha kanaadhaa ijoolleen isaa durbaa manatti waamanii nafeer kun Yootor nama jedhamudha. Yootor yookaan Raagu'eel jedhama. Achumaan Museen jaallatee akka inni oolaa isaa tiksu ta'e. Boodarrayyuu jaallatee intala isaa itti heerumsiise. Museen haaluma kanaan mana namicha kanaadhaa waggaa 40 taa'e. Hubadhaa gaafa waggaa 40 isaatii godaane. Amma immoo mana namicha Yootor yookaan Raagu'eel nama jedhamu kana horii isaa tiksaa fi karaa adda biraa immoo hojii isaa hojjechaa abbiyyuu intala isaa kan immoo fuudhee abbiyyuu ta'ee amma jiraachuu jalqabe. Haaluma kanaan gaaf tokko tulluu Kooreeb yookaan tulluu Siinaa jedhamtu irratti oolaa isaa tikaa bobbaase. Utuu oolaa isaa tikaa bobbaasaa utuu jiruu tulluu kana irratti waan ajaa'iba tokko arge. Waan ajaa'iba inni arge kun maal ennaa jettanii biqiltuu Phaaxoos jedhamtu tokkotu abiddi qabatee oggaa boba'u arge. Amma biqiltattiin abiddicha hin dhaamsitu. Abiddichi immoo biqiltittii sanaa gubee hin cooleksu. Garuu wanti lama olii faallaa ta'an kun wal danda'anii yeroo isaan jiraatan arge. Dinqisiifatees akkana jedhe, "Ndee waan akkasii takkaa ta'ee hin beeku. Kun eessaa ta'e? Kan ammaatti siqee ilaaluun irra jiraata" jedhe. Gaafa dhaqee itti siqee ilaaluudhaaf jedhu sagaleen tokko achi dhaga'ame akkana jedhe, yaa Musee iddoo jirtu kun eebbifamaaf qulqulluudha. Kophee miilla kee irraa baafadhu jedhe. Museen achittis sagalee kana gaafa dhaga'u hin na'in sodaates kophee miilla isaatiis baase ni jilbeenfate. Achumaan Waaqayyo akkana jedhetti dubbate, "Ani Waaqa abboolii keetii, Waaqa Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoobiiti. Kan ture, kan jiru, hundumaa dabarsis barabaraan kan jiraadhu. An Waaqayyo Waaqa jiraataadha. Egaa amma waan ani si waameef gara firoota keetii gara warran kanaan dura waadaa seenee fi waadaa isaanii kanan nan raawwadha. Gara sirna Gibxii deemta. Dhattee fuula Fara'oon dura dhaabbatta. Uummata kana gadhiisiin jedha Waaqayyo jetteetti dubbattaa" jedheetti dubbate. Haaluma kanaan Museen sagalee kana gaafa dhaga'u Waaqayyo wajjin haasaa jalqabe. Akkana jedhe, "Akkamittiin nan naqanii? Ani dadhabaadhaa" jedhe. Waa sadii dhiyeesse. "Dandeen dubbadhu, afaan koo giingeedhaa" jedhe. Sasila waa'ee isaa kaafne. "Akkamittiin naqee Fara'oon dura dhaabadhaa" jedhe. "Egaa sabni kun saba guddaaf cimaadha. Akkamittiin isaan geggeessee baasuu danda'a" jedhe. Yommuu kana Waaqayyo, "Waan ittiin dhattee isaanii hin baaftani mallattoo siif nan kenna. Mallattoo kana qabattee dhattee baafta. Ati humna jabinaa ittiin hojjettu ajaa'iba siif nan kenna. Kanaaf dhaqi. Obboleessi kee Aroon immoo lubichi si gargaara. Afaan sii ta'ee si duukaan dubbata" jedhe. Haaluma kanaan egaa Museen Waaqayyoof dhaga'ee gara sana deemuudhaaf ka'ee jechaadha. Egaa asirratti maatiiwwan Waaqayyoo tulluun Kooreeb sun maalidha? Biqiltuun Phaaxoos sun maalidha? Abiddi sunoo biqiltuu sana abiddi hin gubne gubeen colasne jechuun maal jechuudha? Mallattoon Museedhaaf kenname immoo ulee ture. Uleen sun immoo maalidha? Gibxi fakkeenya maaliiti?
waggaa 430 guutuu rakkoo Gibxii keessatti garbummaadhaan jiraatan. Iccitiin sun maalidha? Kan isaan gadi bu'an immoo sababa beelaa ture. Egaa iccitiinsaa Gibxi fakkeenya Si'ooliiti. Waggaa 430 sun immoo fakkeenya Addaamii fi Hewaan sababa nyaatarraan kan ka'e abidda Gahannam keessatti gadi bu'anii waggaa 5,500 jiraachaa turanidha. Biqiltuun Phaaxoos Waaqayyo irra bulee dubbate sun fakkeenya giiftii Maaramiiti. Abiddi waaqummaa sun immoo fakkeenya Gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. Utuu ol hin balleessin ol danda'uun immoo Gooftaan Yesuus Kiristoos Waaqni abidda ta'e sun namummaa namaa tawaahidoon uffachuusaa kan agarsiisudha. Tawaahidoof waaqummaan namummaaf waaqummaan ol danda'ee jiraachuu kan agarsiisudha. Egaa tawaahidoodhaan dhufee Addaamii fi ijoollee Addaam Si'ool keessatti waggaa 5,500 rakkachaa turan san fannoo irratti fannifamee dhufee akka isaan baasuudhaaf jiru abdii kan kennuudha jechaadha. Egaa haaluma kanaan seera ba'uu boqonnaa 7 irratti egaa Waaqayyo Museedhaan maal jedhe? Ani Fari'oon irratti Waaqan si taasisaa ittiin jedhe. Haaluma kanaan obboleessa isaa Arooniin fudhatee gara uummata sanaa gaafa dhaqu uummati sun baay'ee gammadan. Rakkina cimaa keessa turaniiroo rakkinni isaanii ulfaataa tureoo waa'ee Raa'eliin beektuun dhugeessan. Raa'el ijoollee lakkuu deesse milla isheetiin dhiittee dhoqqee wajjin akka maraddu ta'eera. Imimmaan boo'icha isheetii Raamaatti akkuma dhaga'ame sana egaa Waaqayyo gadda isaanii kana dhaga'ee baasuudhaaf erge. Kanaaf baay'ee gammadan. Haaluma kanaan egaa Waaqayyo Aroonii wajjin gaafa isaan naqanii fuuldura Fari'oon dhaabatan maaliif ijoollee koo kana hojii irraa hiisuu barbaaddu? Hojii Raamaa hiisuu barbaaddu? Kanaaf isin eenyudha? Waaqayyos eenyudhanni jedhe. Egaa Waaqayyo Waaqa isa samiif lafa kana uumeedha jedhanii bishaan laga Abbayyaa ulee rukutanii hanga dhiiga gochuutti bishaan sana keessa wanti jiru hundumtuu immoo iddoo hundumaatti akka dhiiga uffatu taasisutti hanga hangafa ilmi isaanii du'utti ajaa'iba gurguddaa 10 irratti raawwate irraa jalaan. Haa ta'u garuu yeroo kun hundumtuu ta'uu amanuu hin dandeenye. Dhumarratti hangafa dhala isaanii ajjeese isa xiqqaa hojii gadaanaa hojjeturraati isa guddaa hanga mana Fari'oonitti kan jiran hangafa dhala isaanii hangafa horii isaanii ajjeese warra boo'ichaa isaan godhe hanga sanatti akka isaan achii ba'an ta'ee jechaadha. Isa kana guutummaa isaa seera ba'uu boqonnaa 12 irraa 11 arguu dandeessu. Haaluma kanaan Waaqayyo isaan fuudhee ka'e. Egaa yeroo isaan naqanii galaana diimaa bira ga'uudhaaf jedhan galaana diimaa bira gaafa ga'uudhaaf jedhanii teellaadhaan konkolaataa sibiilaa fardeeniin deeman 600 irrisee barahaa kana keessa isaan fixuudhaaf dhaqe. Egaa isaanis Waaqayyo gaafa ajaa'iba isaa hojjechuu barbaadu lafa rakkina dhiphina akka foonitti fakkaatu gidduu nama dabarsa. Fuuldura isaanii galaana diimaatu jira. Bitaan mirga isaanii tulluu dhedheeraatu jira. Egaa amma karaa teellaa immoo Fari'ooniif loltuu isaatu konkolaataa fardeen irrisee dhufaa jira. Israa'eloonni na'anii sodaatan. Na'anii sodaatan waan godhan wallaalan. Yaa Musee maan fuutee kaate jedhan. Asitti nu fixuudhaaf nu fuutee kaate jedhan. Guyyaan kun yoomennaa jettan Sadaasa 12dha. Sadaasa 12 akka mana kiristaanaa keenyaatti guyyaa hangafni ergamootaa qulqullichi Mikaa'eliin itti yaadatamu kan kabajamu kun guyyaa yaadannoo kanaati. Yommuu kana ture egaa hin sodaatinaa. Warra amma dhufan kan amma agartu malee lammaffaan agartanii. Egaa kun ajaa'iba gurguddaa 10 kanaan dura isaan barsiisuudhaaf Waaqayyo itti ergee ture. Amananii arguu hin dandeenye. Isa 11ffaan kun raawwata isaanii ta'a. Dhalootaa dhalootaatti immoo waa'ee kanaa kaastanii barsiiftu. Kanaafuu hin sodaatinaa. Jaabadhaa ilaalaa jedhe. Haaluma kanaan ergamaan Waaqayyo duumessa 7 isaan golgee isaan geggeessaa jiru. Duumessa 7 ergamaan Waaqayyo qulqulluu Mikaa'eliin duumessa 7 isaan geggeessaa ture. Kanaaf duumessa 7 keessaati inni 7ffaan maal ennaa jettanii teellaatti deebi'ee jedha. Isaaniif diina gidduu dhaabbate. Diinatti hurrii dukkana guddaa tokko itti uwwifame. Socho'uu dadhabanii achuma dhaabatanii Museen uleesaa ol fuudhee galaanicha rukute. Galaanichi bakka lamatti gargar hirame. Lafa duwwaa keessa ci'an. Ci'anii gama ga'an. Gaafa isaan gama ga'an erga isaan ci'anii gama ga'anii booda akkuma isaanii
nutis lafa duwwaa ceena jedhanii galaanichatti namman. Walakkaa galaanichaa gaafa ga'an konkolaataan isaan fardeenidhaan deeman socho'uu dide. Achuma dhaabate. Yommuu kana Waaqayyo Museedhaan ulee kee ol kaasii galaanicha rukuti jedhe. Gaafa rukutuu bishaanni sun inni gararraas inni gajjallaas itti deebi'ee haree fuudhee isaan sokke. Waa'een isaanii kanumaan xumurame. Waaqayyo dha'icha 10 isaan barsiisee irraa barachuu waan didaniif xumurri isaanii 11ffaa kanaan badduu ba'uu ta'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleettiin Musee Mariyaam kabaroo fudhattee kan akka Waaqayyoo hin jiru keenya lolaan Waaqayyoodhaa jettee seera ba'uu 15 irra kan jiru faarfatte. Egaa gochaan amma isinitti hime kana guutummaa isaa kan argattan seera ba'uu boqonnaa 14 irraa agartu. Keessumatti lakkoomsa 19 irratti ergamaan Waaqayyoo kun teellaatti deebi'ee warra diinaatti akka dukkanatti uwwise kan jedhu immoo achirraa agartu. Egaa har'as kan nu lolu nu balleessuuf nu faana kan deemu inni nurraa lolee dukkanatti uwwisuun nuuf immoo galaana cubbuu galaana rakkinaa gargar hiree nu ceesisuun iyyamaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Egaa haaluma kanaan Museen ummata kanaa geggeessaa isaanii ta'ee geggeessaa deeme. Dhaqaniin dheebotan ajaa'iba Waaqayyoon bishaan dhaamiyaa taasiseef seera ba'uu 15 tokko. Mannaa Waaqarraa garroobsee nyaachise seera ba'uu 16 irraa kaasee amma gaafa dheebotan lafa onaa keessatti bishaan dhagaa kattaa keessaa rukutee akka isaan dhugan taasise seera ba'uu boqonnaa 17 tokkorraa kaasee. Egaa haala kanaan ture egaa Museen kan isaaniin geggeessaa ture. Egaa keessumatti seera ba'uu boqonnaa 32 34 seera keessa deebii 10 gubbaa irratti immoo Waaqayyo tulluu Siinaa irratti Musee waan. Museenis halkan 40 guyyaa 40 laguudhaaf kadhannaadhaan ture. Turee raatee tsillaati yookaan abboommi kurnan Waaqayyo harkaa nuu fuudhe. Dhala namaa hundumaaf jechaadha. Tsillaati kan isa jalqabaa kan hojjetee itti kenne Waaqayyoodha. Irratti abboommi kurnan kan barreesse Waaqayyoodha. Egaa sababa Israa'eloonni warri fooniidha yakka hojjetaniif sun caccabee ture, cabsee ture Museen. Seera ba'uu 34 gubbaa irratti immoo garuu Waaqayyo Musee ajaje. Museen sana fakkeessee hojjete. Egaa Waaqayyos irratti barreesse jedhe irratti barreessee kenneef. Egaa kun maal agarsiisa? Gara fuulduraatti ijoolleen Museedha warri Musee fakkaatan geggeessonni mana kiristaanaadha akka isaan tsillaati hojjetaniif aboosaa kennuu agarsiisa jechaadha. Egaa walumaa galatti Waaqayyo Musee wajjin akka hiriyaatti wajjin haasa'aa ture. Akka hiriyaatti. Seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoomsa 11. Museef Waaqayyo hin dhagaa ture. Yeroo Israa'eloonni cubbuu hojjetan yaa Waaqayyo dhiisiif jedhee kadhataaf ture gara laafessa waan ta'eef Waaqayyos Museedhaaf dhaga'ee dhiisaa ture jechaadha. Egaa inni kan biraan maatiiwwan Waaqayyo Museen gara laafessa arjaadha garraamiidha. Egaa Museen akkaataa kanaan deddeebi'aa ture. Umuriin isaa 120 gaafa ta'u garuu Waaqayyoon akkana jedhee gaafate. Umuriin isaa 120 gaafa ta'u Waaqayyoon akkas jedhee gaafate. Yaa Waaqayyo guyyaan boqonnaa kooti yoomiidha? Israa'eloonni baay'ee rakkisaniiru. Isaan duukaas waggaa 40 rakkate. Waggaa 40 Gibxi keessa ture. Waggaa 40 mana biyyuu isaati mana Yootor ture. Waggaa 40 immoo Israa'eloota geggeessaa ture. Barahaa seenaa keessatti. Egaa adeemsi jaraadha kan guyyaa 40tti galuudhaaf turan sababa cubbuu isaanii dheeratee waggaa 40 ta'e. Waggaa 40 isaan duukaa dadhabe. Hin cinqame, hin yaadda'e, hin dhiphate. Kanaaf guyyaan boqonnaa kooti yoomiidha jedhee gaafa Waaqayyo gaafatu guyyaa jimaatarra boqottaa ittiin jedhe. Egaa kanatti aansee isa xumuraa maal ilaallachaadha? Guyyaa boqonnaa isaatii ilaalla. Guyyaan boqonnaa kooti yoom jedhee gaafanne Waaqayyoon gaafatu guyyaan boqonnaa keetii gaafa jimaataatii jedhe. Garuu jimaata isa kam akka ta'e adda baasee itti hime. Egaa Museen guyyaa jimaata du'a isaa eegaa ture. Maaliif guyyaa jimaataa jedhe? Guyyaan jimaataa kun guyyaa seenaa guddaa qabdudha. Seenaa baay'ee qabu keessaa isa jalqabaa qofaan isinitti hima. Innis maal ennaa jettanii namni jalqabaa abbaan keenya Addaam guyyaa inni itti uumamedha. Torbee isaatti Hewaan cinaacha isaa bitaa keessaati kan argamte gaafa jimaataa kanaadha. Kan inni boqote jimaata. Kan inni du'es jimaata. Gooftaan illee isa fayyisuudhaaf dhufee fannoo isaa
tullu qaraanii irratti kan dhaabee irratti fannifame jimaata. Warra Si'ool keessa jiran illee naqee misiraachotti lallabee qaama lubbuun kan naqechi kee baase gaafa jimaataati. Kanaaf guyyattiin seenaa qabdi waan ta'eef gaafa jimaataa boqottaa ittiin jedhe. Egaa jimaata isa kam ta'ellee adda baasee hin beekne. Museen waggaa 7 guutuu kamisa galgala jimaatatti bari'u jimaata qanii guutuu seenaa dhaabaa bula. Qophaa bula ture. Haaluma kanaan waggaa 7 jiraate. Waggaa 7 jiraate gaaf tokkoon irraanfatee tulluu Naaba'u jedhamu irratti ol ba'e kadhachuudhaaf. Gaafa ol ba'u isaa kadhatee deebi'u ergamaan du'aadhaa maqaansaa Suriyaal kan jedhamu. Yaa Musee ilma Imbaariyaa nagaan siif haa ta'u ittiin jedhe sagalee guddaa nama naasisuun. Museen na'ee ati sagalee naasuu akkasii an takkaa dhaga'ee hin beeku. Waaqayyo wajjin gaafa naasa'ullee Waaqayyo gaafa natti dubbatullee sagalee akkasii hin naasifne ati eenyuudhaa jedhe. Ani Waaqa biraa ergameen dhufee lubbuu kee foon kee irraa adda baasuufan dhufee ergamaa Suraayel jedhamudha ergamaa du'aati jedhe. Yommuu kana Museen maqaa Waaqayyo isa si argeen si qabeera. Maqaa Waaqayyo isa si argee isa si abboomeen si qabeera. Anamma maatii koottis nagaan dhaabne dhaqeen maatii kootti nagaa dhaamee dhufa as dhaabadhu jedhe. Yommuu kana Waaqayyo si ergamaa kanaan dhiisi hamma borganamaatti iyyamiif jedhe. Hin jaallata waan ta'eef Museen bo'aa gaddaa gara maatii abbaa isaatiif haadha isaatii deeme. Achis deemee nagaatti dhaame borganaman du'aa Waaqayyo na waameera. Egaa Waaqayyo akka garaa naa laafuuf immoo naa kadhadhaa jedhe. Karaa adda biraa amma immoo gaddaa gara haadha manaa isaatii fi gara ijoollee isaa lamaanii deeme. Yommuu inni deemu ati manaan isaa akkana jette. Maal yaa nama Waaqayyoo maal taate har'a? Maa gaddita? Maa fuulli kees gurraachaa? Maaliif boossas jetteen? Kan na waamu Waaqayyo ta'e malee eenyudhaa? Kanan sodaadhu immoo du'a malee maaliidhaa? Borganaman du'aa. Kana gaasitti dhaamuudhaafan dhufee jedhe. Yommuu kana isheenis baay'ee gadditee akkana jette. Maali? Namni Waaqayyo wajjin haasa'u namni cimaan hin du'aa? Jette. Maaliif hin du'uree? Abbaa keenya Addaamitti murtaa'ee karaa isaa nu qaqqabeeroo namni biyyoo irraa uumame biyyootti ni deebi'a. Namni midhaan nyaatee bishaan dhuge immoo du'uunsaa hin hafu. Kanaafuu nan du'aa jedhe. Amma dubbii dhiisiitii ijoollee koo naa waamii nagaan itti dhaamaa seenaan dhaamaafii jedhe. Yommuu kana isheenis deemtee akkana jette. Kunoo abbaa keessan har'aan booda hin agartanii kottaa nagaatti dhaamaa geggeessaa jette. Ijoolleen isaa lamaan hin dhufan. Keessumatti mucaan isaa inni quxusuun maqaan isaa Alaazaar jedhamu maal jedhee miilla abbaa isaatti qabatee yaa abbaa koo eenyuutti na dhiiftee deemtaree? Inni kaleessa sababa keetiin nu jaallatu nu jibba. Inni kaleessa sababa keetiin ulfina nuu kennu nu tuffata. Inni kaleessa sababa keetiin illee waa gaarii nuu gochaa ture amma garuu nama waa nu godhu kana booda hin argannu salphanne. Qofaa taane muka biqilarraa jigee taane jedhee bu'anii jedha. Innis garaan isaa mararameen boo'ee jedha. Yommuu kana Waaqayyo Musee jedhee waan akka kana maaliif gadditee waraawwaramtaa? Ijoollee kanatti haman godharee yaa Waaqayyo jennaan mee raammolee dhagaa keessa jiran ilaali. Mee lubbu qabeessa bishaan keessa jiran ilaali. Isaaniin eenyu jiraachisaa? Eenyutu sooraa? Waaqayyo kunoo isaan kanayyuu warra baduuf jiran akkasittiin qallabee sooree eegarga ta'e haa ijoollee keetii maaliif gaddita? Gaafa inni itti himu jedhu amma gaa kana caalaa garaa koo narraaftanii Waaqaa wajjin wallalchiisinaa erga jedhee booda Museen isaan harkaa fiigee nagaatti dhaamee ba'ee jedha. Gaafa ba'u karaarra bo'aa qofaa sa'aa deema ture. Dhaqee tulluu Naaba'u jedhamurra gaafa ol ba'u maanguddoon ulfaatoon namni lama boolla qotaa jiru arge. Gaafa inni qotaa jiran gaafa argu gara laafessaaf arjaadha waan ta'eef maal yaa jarana qofaa keessan maal gochaa jirtu jedhe. Nama tokkotu dadhabee jennaan isaa boolla qotaa jirraa gaafa jedhan ayi sinan gargaara jedhee harkaa fuudhee boolla qotuu jalqabee jedha. Gaafa boolla qotanii gaafa xumuranii akkana jedhan maanguddoonni sun. Egaa namni boolla kana qonnuuf sima fakkaata si'uma. Wajjaan isaas waan alleensaa si'uma fakkaata inni du'e kunam
ni qotaaf jirru kun. Kanaaf safarri isaa immoo gabaabbachuu yookaan dhiphachuu danda'a waan ta'eef mee ati keessa ciisii sitti safarree ilaallaa jedhan. Yeroo inni keessa ciisu ergamaan du'aa kun dhufee yaa Musee ilma Imbaariim nagaan siif haa ta'u lubbuu kee fuudhuun dhufe gaafa jedhu nagaan kee mataa keetti adeebuu jedhee jasaa qabate. Achumaan lubbuu isaa keessaa fuudhanii deeman. Maanguddoonni lamaan suni kan inni gargaareefi maanguddoodhaa fi ergami garaa ciisi. Abbaa kee haadha kee hangafa kee kabajii isaaniin dhaga'i jedhee Matsaafa seeraa keessatti barsiisaa ture waan ta'eef kan barsiisan raawwachuudhaaf jedheeti. Garuu isaan maanguddoo miti. Hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'eliif qulqulluu Gabri'eelidha malee. Nama fakkaatanii wanta inni sodaateef dhufan malee. Egaa Waaqayyo kan inni du'a nama jalaa dhoksuuf kun hangafa raajotaa namni Waaqayyo wajjin si'a 570 dubbate. Namni Waaqayyo wajjin akka riyaatti dubbachaa ture. Edda amma kana raafame sodaate warra kan akkama sodaatarre. Kanaaf Waaqayyo dasseetoo reeffa isaa kana dhoksee lubbuu isaa keessaa fuudhe. Egaa kan nama dhibu namni Waaqayyo jaallatee akkasittiin cinquu tokko malee xaaruu tokko malee utuu manni deemaa jiru utuu inni hojjechaa jiru lubbuu keessaa fuudhe. Rakkina tokko malee jechaadha. Dubaroo Maariyaamiif Musee malee hin jiru. Seenaan akkana jedha. Isaan kuni akkasumattiin amma Waaqayyo hin boqottu jedhee itti himee ajaa'ibaan lubbuu isaanii foon isaanii irraa adda baase. Tokkos waa'ee inni reeffa Museedhaa dhokseef maaliif ennaa jettanii Israa'eloonni Musee baay'ee waan jaallataniif waan kabajaniif egaa abbaa keenyas waan jedhaniif baraa sana dhiisanii deeman turan. Lafa awwaalchisaa kana waaqessu turan. Asumatti afna malee jedhu turan. Yaada garaa isaanii Waaqayyo waan beekuuf kanaaf jalaa dhokse. Egaa Museen haduu malee yeroo sana nama waggaa 120 ture. Haa ta'u egaa humni isaa cimaadha, jabaadha, bu'ee ba'uu kan danda'udha. Waggaa 120tti Waaqayyo isa boqochiise. Israa'eloonnis dirree Mo'aab jedhamtu naannoo Yordaanos Yaarikootti dhiyoo iddoo taate guyyaa 30 bu'aniif. Utuu isaan guyyaa 30 bu'aa jiranii seexanni amajaajiin jaarsa fakkaatee dhufe amma immoo yaa jarana Museedhaaf maa boossu addana deessanii qooda boossanii lafa inni itti owwaalamanii beekottaa sinan geessaa jedhee fuudhee ka'e. Gaafa inni fuudhee ka'u hangafni ergamootaa qulqullichi Mikaa'eliin immoo itti mul'atee maal jedheeni Waaqayyo si haa dheekkamu, Waaqayyo si haa ifatu, uummata kana yatti fuutee kaate jedhee ifate. Achumaan qilleensi ta'e ba'ee sokke. Ergaa Yihuudaa boqonnaa 1:9 kaasee hangafni ergamootaa qulqulluu Mikaa'elii fi seexanni reeffa Musee wajjin yeroo wal falman Waaqayyo sitti haa dheekkamu si haa ifatu ittiin jedhe ifatinni jedhu sun asirraa kaasee jechaadha. Kanaaf egaa Museen akkaataa kanaan jaalala Waaqayyootiin fulbaana 8 guyyaa jimaataarra ajaa'iba kanaan boqote. Egaa inni guddaan kan biraan kan nama dhibu edda inni du'ee bara dheeraa ture booda tulluu Taaboor gubbaarratti hagaya 13 immoo boolla keessaa waamee warra biyya jiraatotatti ol ba'an Eliyaasin immoo achirraa waamee wajjin haasa'eera. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos jechaadha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 17 akkuma jiru. Egaa maal inni kun Waaqayyo Musee hammam akka inni jaallatu hammam kabajamaa akka ta'e asirraa agarraa jechaadha. Egaa fulbaanni 8 tokko waa'ee kanaatiif kabajama, waa'ee lubicha Zakkaariyaas immoo guyyaa biraatti fufna. Amma ammaatti isa nu barsiisa, isa nu dheekkame, isa nu gorse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eebba raajaa kanaa immoo Waaqayyoon irraa bushu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.